هذا اللي راتبه ومن يقف يا جتو موتما إنساني تدبرتيه تجتكنا سن الراوان كتات يجتكنا ومن اللي نور راجي جميع بكج الروس وبنكم بكج الروس هنا أجره كانوا أمم اللي أمم تنبكة أمم بكة كينيا أمم مقالات أنا كيسا جولة تكان أركيه جورا أمم منا بربادة توران أمم منا بربادة توران يمارب جنّا أمم ما بنورا بكس وديه مني جرا نجاي قبضني أنا تكان نجاي قبضني أمم ترو نجاي كمنا تكان تو قبضني وتكان إنتو كمنا إغما بيجيم بارا هر كان تو إغما بيجيم سبب بارا تو kan isin dhageessisu shamsuma shini baqattoonni Oromoo Somaaliyaa keessa jiraatan rakkoo nageenyaaf saaxilamaa jiraachuun dhagame manneen jireenyaa irratti diiguun guyyoota afuriif dirree irraa bulaa jira hanjaan baqattoonni kanneen dhiibbaan ulfaataa nurrattis taasifamaa jira sijaan Somaaliyaandi magaalota tokko tokko keessatti uummanni waliigaltee Somaaliyaandii fi Itoophiyaa taasisan mormuun hiriira bahaniin baqattoota Oromoo gara nama 20 irratti miidhaa geessanii jiraachuun maddeen itti dhiyeenya qaba irraa hubachuun danda'amee jira haa ta'u malee mootummaan Somaaliyaandii humnoota nageenyaa bobbaasuun tasgabbeessee jiraachuun himamee jira haalli Somaaliyaa keessa jiru garuu baqattoota Oromoo achi jiraataniif yaaddoo jabaa ta'uu uumameeti jira kutaa bulchiinsa Puntland Bosaasoo fi bakkoota biraa tokko tokko keessatti rakkoon nageenyaa mudachaa jiraachuu kan himan baqattoonni kanneen haleellaa ulfaataa fi yaaddessaa nurratti taasisaa jiranii jiran uummata irratti mana diiguudhaan nu keessaa ba'aa jechuun haleellaa nurratti taasisaa jiran nu keessaa ba'aa jechuunis nutti dhaadataa jiranii jiran jimaata dabre masgiidattiin waliin salaatan jechuun Oromoon ba'aa jiranii masgiida keessaa nu baasuun salaatan dhoowwanii jiranii jiran erga Itoophiyaa fi Somaalilaand waliigaltee hulaa galaanaa taasisanii booda sababa sanii yaaddoo nageenyaa ulfaataa keessa seenuudhaas himanii jiran dhaabbata mootummoota gamtoomanitti iyyannuu furmaateen arganne kan jiran lammiilee achi keessa jiraatan uummanni Oromoo bal'aan sagalee nuuf ta'a jechuun dhaammataniiti jiran. akkanatti kuno mana nurraa diiganii mana nurraa facaasanii agartaa jiran nurraa kaanii bakkatti guurullee qabnu ilmaan noo guyyaa sadii aduu keessa deddeebinee magaalaa dhaqnee itti hammaalatu hin dandeenyu hammaalaa sana qotanii akkanatti jiraatu jira jechuudha. Fureeyya kiyya kuno waan san taateef jecha mootummaan biyya tanaa nama miidhama qabu fayyaa hin qabne maqluuqa daa'ima kanaatu asirratti qofamaa jira jechuudha aduu keessa qaqamaa jira jechuudha. waan nuti kana ituma agartan dachii kana agartan kun akkana nu godhan laal waan nurra jiru rakkoo harkaan qabne agartan jechuudha. Buleeyyan kiyya magaalaa keessatti maanta gaddeemnee dalagatu hin dandeenyu hammaalatu hin dandeenyu hammaalaan jiraanna nuti kun amma ganama kanarraa utaa akka jedhanii anuma hammaalata magaalaa garteenetti achiin waan gartee sababni waan kanarraa ka'eef jecha kanuma biyyiin bahara fudhate jaanii nuti dhageenye jechuudha. Bahara fudhateeti biyya kana keessa jiraatu hin dandeessanii nuti immoo akka gartee jahada isinirra baanu janiiti uummanni jahada nurra raawwatu jira jechuudha. Qofa haala mootummaa hin taane siibiidha jechuudha. Siibiif jiraatu hin dandeenye biyya kana keessa. Lubbuun keenya ammaan tana nu rakkisaadha jechuudha. Haala jireenya keenyaatiif haalli lubbuu keenyaaf nu rakkoodha ammaan tana. Kanaafuu biyya keenya fudhatu hin dandeessan hin gurguramtan janiiti Somaaleen tarkaanfii nurra fudhattee obboleeyyan keenya. Kanaafuu waan isin dhaammannu obboleeyyan keenya dhumne nuti dhumarra jirra gartee akka gartee nu bira dhaabbattan bahaa fi keessattis akka nu bira dhaabbattan obboleeyyan keenya hin gaafannaa jechuudha. Maatiin keenya rakkisaa guddaa keessa jira wallaahi akkanumatti akka gartee nu bira dhaabbattan barbaanna. Kitaabni seenaa Balaa Zallaqaa warra hundee qilxuu seenessu eebbifamuun dhaga'amee jira. Kitaabni seenaa gootichaa Dajjaasmaach Balaa Zallaqaa irratti xiyyeeffachuun mata duree Balaa Zallaqaa warra hundee qilxuu jedhamuun barreessaa Biniyaam Hayil Mikaa'eliin barreeffame eebbifameeti jira. Kitaabni kun seenaa dhugaa irratti xiyyeeffachuu akka ta'e ajjechaa Balaa Zallaqaa kan ibsuu fi kitaaba qorannoo akka ta'e barreessaa Biniyaan ibsee kan jiru yoo ta'u akkaataa kanaan Balaa Zallaqaa sanyii Oromooti ta'a jechuudha. Kitaabicha afaan Oromoo fi afaan Amaaraan barraa'uunis dubbistootaaf dhiyaatee jira. Dajjaasmaach Balaa Zallaqaa goota biyyaaf jiraatee dabaan fannifamee ajjeefamee ta'us barreessaan kun hubachiiseeti jira. Kitaabichi qaccee Balaa fi hidda sanyii isaa irrattis kan seenessu ta'uu ibsee jira. Kitaabni kun iccitii gootichaa guutumatti qabee kan jirudhaas ijame. Eebba kitaaba kanaa irratti barreessitoonnii fi hayyoonni qorattoonni seenaa hedduu argamanii qooda irraa fudhataniiti jiran. Naannolee Oromiyaa fi Somaaliitti hirmaattonni marii biyyaalessaa adda baafamaa jiraachuu komishinichi ibsuun dhaga'amee jira. Naannolee Oromiyaa fi Somaaliitti hojiin hirmaattota marii biyyaalessaa adda baasuu torbaan dhufu keessa kan geggeeffamu yoo ta'u komishiniin marii biyyaalessaa beeksiseeti jira. Kutaalee biyyattii wal dhabdee fi mormiin keessatti uumame keessatti mariin biyyaalessaa kan geggeeffamu yoo ta'u walitti qabaan boordichaa Profeesar Masfin Arayaa dubbatanii jiran. Profeesar Masfin Arayaa akka himanitti qaamoleen qabsoo yennoo geggeessaa jiran maricha irratti hirmaachuun rakkoo jiru karaa nagaatiin akka furanis dhaamaniiti jiran.
jiran qaamolee fageenya ta'anii komee dhiyeessaa turan maricha irratti hirmaachuuf walii galuu simanii jiran paartiin uummata Affaar paartiin federaalaa Sidaamaa fi paartiin bilisummaa Ogaadeen paartiilee maricha hirmaachuuf walii galtee mallatteessan ta'unis Profeesar Masfin eeranii jiran komishichi qaama walabaa waan ta'eef paartii kamii waliin hojjechuu kan barbaadu waan ta'eef paartiileen hundi gara maritti dhufuu qaban jechuun dubbatan. Naannolee Sidaamaa kibba lixaa kibba Itoophiyaa jiddu galeessa Itoophiyaa Affaar Beenishaangul Gumuz Gaambeellaa Harar Finfinnee fi Diradaatti hojiin hirmaattota adda baasuu raawwatamuu komishinichi himeeti jira. Suudaan marii barreessaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyo Guuteris hoogganaa waraana dafee dhaqqabaa Jeneraal Mahammad Hamdaan Dagaalo wajjin taasisan balaaleffachuun dhagame. Suudaan marii barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuterisii fi hoogganaa humna dafee dhaqqabaa biyyattii wajjin taasisan balaaleffatteeti jirti. Barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuteris hoogganaa addaa dafee dhaqqabaa Suudaan Mahammad Hamdaan Dagaalo wajjin mari'achuu isaaniitiin wal qabate ministeerri haajaa alaa Suudaan Alii Al-Saadiq balaaleffataniiti jiran. Marii Guuterisii fi Jeneraal Dagaaloo taasisan kana hordofuun Al-Saadiq Suudaanitti ergama addaa mootummoota gamtoomanii Raamtaanee lamarraa wajjin marii taasisee kan jiru hoggaa ta'u marii isaanii kanaanis Guuteresii fi Hameetii wal arguun carraa propoogaandaa miidiyaa jeneraaltichi akka argatuuf balbala baneeti jira jedhan. Suudaanitti ergama addaa mootummaa gamtoomanii kan ta'e lamarraan lammii Aljeeriyaa yommuu ta'u lolli Suudaan keessatti raayyaa ittisa biyyaatii fi humna dafee dhaqqabaa Suudaan jidduutti deemaa jiru marii karaa nagaatiin akka goolabamuuf bara 2020 irraa eegalee carraaqaatii jira jedhame. Kanumaan wal qabatee kaartummaa affeerraa eegaa ajaja humna dafee dhaqqabaa Suudaaniif koraa ariifachiisaa Kampaalaatti kamisa dhufu adeemsifamuu jiru irratti akka hirmaattuuf dhiyeessitee balaaleffatteeti jirti. Amarratti oduu ispoortii qabu. Taphataan guddaan kubbaa miilaa addunyaa Andree Liyoonel Mesiin taphataa cimaa FIFA bara 2023 ta'uun filatamee jira. Leenjisaan Manchester City Joseph Pep Guardiolaan ammoo leenjisaa cimaa FIFA bara 2023 filatamuun dhagame. Liyoonel Mesiin badhaasa taphataa cimaa FIFA bara 2023 Londanitti kenname mo'atee jira. Taphataan kilaba Inter Miami Liyoonel Mesiin taphataa Manchester City Erling Haaland fi taphataa PSG Kylian Mbappé caaluudhaan badhaasicha kan injifate. Haaland sadarkaa lammaffaa Mbappé sadarkaa sadaffaanii xumuran. Leenjisaan Manchester City Joseph Guardiola leenjisaa cimaa FIFA bara 2023 ta'uunis filatamee jira. Leenjisaa Inter Milan Simone Inzaghi leenjisaa Napoli Luciano Spalletti ammoo lammaffaa fi sadaffaanii xumuran. Badhaasa kana keessatti taphattoonni Manchester City jaha kan hirmaatan hoggaa ta'u Ederson Moraes karreegaa cimaa ta'uun karreegaa Real Madrid Thibaut Courtois caaluun filame. Manchester City bara 2023 keessa waancaa Premier League England, Champions League Awurooppaa fi FA Cup injifatanii turuun isaanii ni yaadatama. Taphattoota ciccimoo 11 bara 2023 filataman keessaa karreegaa Ederson Moraes, ittistoota Manchester City irraa John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias kan filataman hoggaa ta'u, sarara jidduu irraa Bernardo Silva, Kevin De Bruyne Manchester City irraa, Jude Bellingham Real Madrid irraa filatamanii jiran. Sarara duraa irratti Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinicius Junior fi Erling Haaland filatamanii jiran. Leenjistuun garee biyyaalessaa kubbaa miilaa Ingilaand Saarina Wigman leenjistuu cimtuu bara 2023 ta'uun filatamteeti jirti. Lionel Messiin badhaasicha garaagarummaa sagalee xiqqoon kan mo'ate eeguu ta'u Messiin umurii isaa ganna 36tti badhaasicha kan mo'ate ga'umsa bara 2023 keessa agarsiise ta'uunis beekameeti jira. Lionel Messiin erga badhaasni kun bifa haaraan bara 2016 jalqabees yeroo sadaffaadhaas mo'achuu danda'ee jira. Messiin osoo gara Inter Miami hin deemin dura PSG'f galchii 9 lakkoofsuun 10 ammoo Inter Miamiif taphoota 7 irratti lakkoofseeti jira. PSG waliin waancaa Ligue 1 mo'atee kan jiru Messiin Haaland bara dorgommii kanatti galchii Premier League 36 lakkoofse bara 2022-23 walii galaan galchii 52 kan lakkoofse ta'uunis beekamee jira. Haaland goolii 28 ammoo waancaa addunyaa booda kan lakkoofse. Mbappeen akkuma Messi waancaa Ligue 1 mo'atee jira. Muddee 19 bara 2022 hagayyaa 20 bara 2023 galchii 18 PSG lakkoofsuu danda'ee jira. Badhaasa kanaaf sagalee kan kennan leenjistoota dursisoota garee gaazexeessitootaa fi deeggartoota hoggaa ta'u Messi fi Haaland sagalee wal fakkaataa argatanii turan. Messiin garuu lakkoofsa dursisoota garee sagalee kanaatiin caaluun badhaasicha fudhatee jira. Warreen Messiif sagalee kennan keessaa Harry Kane, Mbappé, Mohamed Salah, Andy Robertson, Aaron Ramsey fi Luka Modric fa'aa ta'uunis beekameeti jira. Oduu ispoortii keenya irraatiin Premier League England kilaboota lama Everton fi Nottingham Forest adabuuf akka deemu dhagamee jira. Kilabni lamaan Premier League England Everton fi Nottingham Forest seera faayinaansii FFP yookaan Financial Fair Play waldaa kubbaa miilaa England waan cabsaniif qabxiin isaanii hir'ifamuuf akka deemu miidiyaaleen amanamuun gabaasaati jiran. Everton seerota wal fakkaataa cabsuudhaan baatii sadaasaa dabree bara 2023 keessa qabxii 10 irraa hir'ifamuun kan yaadatamu hoggaa ta'u ammallee yeroo lammaffaadhaaf qabxii irraa hir'achuu akka hin oolle gabaasni kun eereeti jira. Akka gabaasni
The Guardian himutti kilaboonni lamaan himata irratti dhiyaate kanaaf deebii lachuudhaaf guyyoonni 14 akka kennameefii jiru gabaasanii jiran. Bu'aan himannaa kanaas hanga baatii eebilatti hireen isaanii maal akka ta'u jiru kan beekamudha ta'a. Abukaattoon beekamaan ispoortii Naayik Di Maarkoo dhimma kilaboota lamaanuu karaa seeraatiin ittisuuf akka jirus himameeti jira. Kabajamtoota daawwattoota BBS oduun irraa fi qindeessina kana fakkaata.